Sabontu. Oye, Bilbila na nakan ni Merme. ayo uno. Hello. Nagar me kam bayana qabda salato. Salat rabbi arme wanjiru an kam kam isano. Ya yo bitu an naga qabdu biya qaliti abiya majanim kuni. Ummata oromo la farra fite khana sishan edaje gara khay ummata naga fita. Khana yo oromo ida gure fite. Amma wanti nama yaachisirra guddaa beektaa ummata si tikraayitti ol guuru jira ijoollee urmii isaanii amata 14 akkanaa kana gubatanii ummanni oromoodha akkasanii qabnaa dhatu. The Bluetooth device is ready to pair. Akkami isan biraanoo yaaduma biyyaa isanit jira iyyoo firaa dhuftanii yoo nurraa kaaftan malee nuti humna hin qabnu. Akkana laal kuno akkana isa dhuftanii nurraa loltanii diina kana nurraa buqqisuu baattan nuti urmii teenya guddisaa keessaniif jecha finne yeroo takka qabsoo oromoo irratti urmii teenya finne akkuma beekamu abbaan keessan qabsoo oromoo irratti wareegame osoo jireenya isaa takka caayaa taa'een harkini khotto nuti dhugatti isan dhalle isaan kunis mee ijoollee jirtu tanaanis ni mari'adda atilleen khottu biyya Ameerikaa teessee wanni garaan si dhukkubuuf hin jiru biitti tan oromoo cufaati yaa jennu malee biitti qabsaa'ota qofaati nama qabsaa'eetu abbaa biyyaati malee namni afaanumaan oromoo faarsuudhaaf oromoo jaalachuuf miti abbaa biyyaa kan ta'uufi khottu ayyaada ta'u. Kota dinan nurraa kombolchaa kana. Aboo sabboona. Mee sabboonan tokko eessa jira? Sabboon tutto. Oye, Mee ulee tiyesan naafiti hayi. Ulee naafiti. Sabboona. Aboo sabboona. Way dullumti waan nagoote mo waan dullumti nagoote silaan arra dulloomee miila kanaa dhawwaa qabaachuu baadde dullatti illee kan hin ta'u taate gurbaan inni Abiyyi Ahmad fiinjoo kuni akkanatti asin taa'u sobooti maali umma maaron daati hayi hot ayyee ummati hayi hot astaa obboleettiin ta'e ayya ayyaantuun mana bilbiltee turte ayyee anuti biyya Ameerikaa teenye rakkoo sabni keenya keessa jiru laallee tuma cal jechuu osoo ta'in harmi hayyama keetiin barbaada anaa dhufee lolee diina kana mootummaa shiftaa kan uummata oromootiif sablammii biyya jiru biyya Itoophiyaa keessa jiru kanarraa haasaa nan jette. yaa ummati yaa nuusitti mun sodaadhe malee booda kana maal moona eegaltee turte abbaan tiyya mee bakka ni deemanitti hin jiru. Abbaan kan kee seenaan isaa dheeraadha. Seenaan isaa waan ammas teenyee haasofne xumuruu dandeenyu miti. Garuu abbaan kan kee qabsaa'aadha. Nama digriif diploomaa qabuudha ture. Akkasumaan rooroo saba isaa kana jirtu diddaa fi bara dargii keessa dirree qabsoo na dura ture inni. Anillee 90 takkaan boodarra dhaqee achi wajji qabsaa'aa ture. Achiin isaan biran madaa'ee achi fayyee kara booda akka diinaa biraa seene. Dubee eegas booda abbaa kee biyyatti ol deebi'ee wal fuunee isan dhali. Obboleessi kee guddaan qeeroo keessa wareegame miti. Ayyaanaan quba qabda diinni isaa sana achii calaqqisa. Abbaan kan kee immoo dirree qabsoo irratti osoo lolee lolchiisu akka dhiiraatti akka uummata gartee miti bilisiginnaa kanaa miti. Waraana bilisiginnaa kana haadha Oromoo irratti ol deebi'ee haadha Oromoo boonchisa. Obboleessi isaa boonchisu osoo hin ta'in diina isaa qabsaa diina isaa daangaa irratti wareegee ifiif wareegame abbaan kan kee. amma gaa ummati yaanis deemanii oromiyaa kiyyaaf oromoo jecha wareegamu. Wareegamu yoo ilma kiyya taate dhageeffadhu sirriima yoo ilma kiyya taate ayyaantu sabboontuuti yoo atis ilmoo kiyya taate asii booda miilli kiyya kun caba diinatti irraa dha'uun hin danda'u. Bakkaan taa'uun du'aa isaniif godha yaa qawwee fudhadhaa bilisummaan keenya qawwee malee hin jirtu
qawwee sanii nurraa fonqolchaa isanii eegsisaa jiru deema nageetti naa gara injifannoon naa ga'e intala koo deema naa gara mee bilbila tokko intala koo nagaan naa ture ummaati nageetti ayyaanme nageetti deema haalatee isa rabbi haa jiraatu ayyaantuutiyya